raajii sobduun guuttee daldaltuu wangeela. Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos. Nuti yeroo hundumaa iyyuuf wacuu ittiin dhiifnu. Sababiin isaa afaan bineensaa afaan waraabessaa kana keessaa tarii namni tokko himiliqee hin ba'a laata jennee iyya keenya ittuma fufna. Har'a dubbii raajota sobduu cinatti dubbii amantoota sobduullee isiniif himuufin achi as dhufe. Dhaggeeffadhaa. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 29 kaasee hanga 31tti akkas jedha. Ani Waaqayyo wanta akkasii kanaaf isaan hin adabuure. Ani saba akkasii kanatti ijaa hin baafadhuure. Biyyicha keessatti wanta guddaa nama sodaachisuu fi wanta dhagna namaa suukanneessitu ta'aa jira. Raajonni sobanii raajii dubbatu. Luboonnis wanta isaanitti tolu duwwaa barsiisu. Sabni koo wanta akkasii kana jaallata. Egaa dhumni yommuu dhufu maal gooture isiniin jedha. Amma wanti ta'aa jiru wanta akkamii ture? Wanta dubbiin sagalee Waaqayyoo kun jedhu miti. Amantoonni halkanii guyyaa raajota sobduu jala kaataa hin jirani. Amantoota yoo raajiin itti dubbatame malee hin dammaqne. Kan kaleessa mana qaalluudhaa dachee dhufe. Mana qaalluu dhaquu kan sodaataa ture amma ifaan ifatti qaalluu zamanaawwiin argadhe jedhee kan manatti waame yookaan immoo waldaa dhaqee gastaawusii jedhee birrii 1,200 kaffalee fagsiifachaa oolu. Amantoota akkasii miti kan uumamee jiru. Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irratti ani Waaqayyo wanta akkasii kanaaf isaan hin adabuure. Ani saba akkasii kanatti ijaan baafadhuure jedhe. Eeyyee ijaasi baafataa jira Waaqayyo. Jireenyi minyaa'ee qaala'insi jireenyaa harka sitti jedhe. Raafuu gurraattiin hawwi ijoollee ko. Raafuu gurraattiin cooma caala. Maaduu ji'a kanaan mola qoonqoon hamma xiqqootti hafuura kootu na keessa jira. Ijoollee kee dhiiraa galaanaa fi baraarraan ijoollee kee durbaa garbummaaf gola arabaatti bobaa kee jalaa baaftee ergaa reeffa isaaniillee hin argattu. Kaan qurxummiin nyaatee, kaan fooqirraa darbatamanii, kaan ashawwaan Liibiyaa si jalaa nyaachaa hin jiru. Waraana irratti waraan nagaan baanii nagaan galuun qaalii sitti hin taane. አዛውንት እስር ቤት የሚሞትበት ሀገር ማንነቱን ስለጠየቀ ኦሮሞ ነኝ በቋንቋ እናገራለሁ። Haati warraa abbaa manaa seeraan waldaatti itti heerumte ajjeeftee muka shilkiitti rarraafne. Abbaan manaa haadha manaa naamusa waldaan fuudhee ajjeesee akka hin awwaalamneef illee manatti cufee hin banne. Utuu iji keenya arguu dargaggoonni rasaasan mataa keessa rukutamanii du'aa hin jirani. Ilmi namaa lubbuu wajjin ibiddaan waadamee gubataa hin jiru. Haati mucaashee naamusaan awwaallachuu hawwaan jirtu. Wallaa difrad ልጄን ደርሼበት አይላንድም ውሃ ጠጥቼው ቢሆን ምግብ ማጉርሾው ቢሆን ይሙት። Namoonni qarshii ittiin dhamayin argachuuf akka mana fiilmii maallaqa kaffalanii buukii baankii baatanii kan ittiin dadhabne argachuuf fuula waldaa raajotaa dhaabbataan jiranii. Eeyyee kana dabbii saba kanatti fidaa jiru ofitti fidaa jiru amantoota warra kareessa mana qaalluu bartanii arras dhiigi keessanii seeliin keessa raajii malee hin hojjenne amantoota sobduu kanatu raajota sobduu kana nurratti goobsaa jira. Macaafni keenya Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa ammas Waaqayyo isin saba isaatti dubbate gara karaatti as ba'aatii ilaalaa. Daandiin inni durii karaan inni beeksisuun amma eessa jira jedhaatii gaafadhaa. Boqonnaa akka argattanitti karicha irratti adeemaa jedhe. Isin garuu lakkii nuyi isarra hin adeemnu hin barbaannu hin jettan. Kanaaf isin yaa saba lafarraa dhagaa. Isinis warri asitti walitti qabamtan wanta saba kootti dhufuuf jiru qalbeeffadhaa. Yaa lafaa dhaga'i sabni koo sagalee koo waan hin dhaga'iniif abboommi koos waan tuffataniif kunoo ani isaan irratti badiisa nan fidaa. Innis ija hojii isaaniiti. Ija hojii kee ammaarrataa jirta. Warri mana qaalluuti baatte raajota kana nurratti goobsite. Laayitii itti bitte, ispiikarii itti bitte, konkolaataa itti bitte, gastaawusii mana kiraay birrii 7,000, gubirrii 5,000, birrii 3,000 takaraayyaate harkanarra kaayettee 1,000 kaffaltee. Harkanarra kaayettee jilbeenfattee dhiitamtee zayitii ofitti naqxee galtee nurratti goobsite gatii harka keetii argataa jirta. Isin ofitti fidaa jira. Waaqayyoon irraanfattanii raajii jala kaattanii wangeela dhaga'uu dhiiftanii raajota sobduu dhageessanii
isinitti taphataa jiru. Ejjaa dhugaa machaa hallummaatti jiraachaa isinii raaju. Inni kun Waaqayyo biraa miti. Warra mooltu, warra moora ilaaltu, warra fagdu qaalluu macaafa qulqulluu baattu mana keessaa qabdu, ollaadhaa qabdu, ganda keessan keessaa qabdu. Dhaxxanii magastaa hosii keessa geessanii faksiifattu. Xanqwaayota waa'ee isaanii malee waa'een sabaa garaa isaanii nyaanne. Haadha hiyyeessaa sanyii gurgurtee dhuftu harkaa kan maallaqa nyaatu. Saba hiyyummaa keessa jiru bishaan dhugaatii dhabe keessaa isumarraa maallaqa haadha hiyyeessaa sabbatarraa hiikee kan nyaatu. Xanqwaayiidhaaf qallabaartu. Xanqwaayii kana ofitti fiduun kee erga gaafa isaan dhufaniiti abaarsi lafa kee keessaan kaane. Keessumaa warri Wallaggaa abaarsi biyya keessan irraa ka'uu dide. Dhiigi dhangala'uun biyya keessan irraa ka'uu dide. Wal waraansi isin irraa dhaabbachuu dide. Bu'aa harka keessaniitu isinitti fide. Waaqayyo ifaa ifatti isin irraa kaffalataa jira. Karaa Onismoos Nasiibiin dagattanii. Karaa Asteer Gannoo dagattanii. Karaa kaleessa dhiigitti kaffalame sana dagattanii. Karaa Gidaadaa Soolanfaarraa ceetanii. Karaa luba guddinaa Tumsaafaarraa kaattanii. Warra biyya kanaaf jedhee dhiigi isaanii bakkeetti dhangalee, karaa irratti dhangalee, shiftoota wajjin ajjeefamanii. Karaa isaanii irraa kaattanii. Raajota sobduu jala kaattanii. Kadhata ganzabaan bittanii. Zayitii birriidhaan bittanii. Ashaboon mana koo naa binyeessa jettanii bittanii galtanii. Yesuusitti amanuu dhiistanii bishaanitti amantanii. Adabbii guddaa Waaqayyo harkaaf harkatti isinitti kaffalataa jira. Of tuultota waldaa isaanii keessa diimlaayitiidhaan ija nu macheessanii. Dibbee isaanii, baandii isaanii, kabaroo isaaniidhaan gurra nu madeessanii. Faarfannaan ayyaana qabu, galata qabu kan keessaa hin dhaga'amne. Lallabi qulqullummaa kan irraa hin dhaga'amne. Gayyiftoota kan gaardiidhaan eegamanii. Buchullaa sareedhaan kan eegame, elektirikiidhaan kan eegamanii. Of tuultota sababii isaaniidhaaf karaan kan cufamu, qalmi kan ta'u, nyaachisi kan ta'u, dhaabadhaa kan ittiin jedhu kan dhaban. Kan gayyisan, faarfannaa sirba fakkaatu ofiif kan ajjechiifatan, kan jilba isaaniitti nama kufsiisanii nama sagachiifachaa oolan, yeroo namni itti kufu kan ofirraa ol hin qabne. Warra akkasii kana nurratti oomishtanii gatii harka keessanii argachaa jirtu. Warra biyya kana boossisan, Itoophiyaa boossisan, Oromiyaa boossisan, qalmi kan isaanitti urgaa'u. Amantiif amantii gidduutti lolli yoo ka'e malee kan nagaa argachuu hin dandeenye. Dhangala'uu dhiigaa kan hawwani. Biyyi baxabbaxamuu, waldaan baxabbaxamuu kan hawwani. Miidiyaa fuuldura dhaabbatanii baxabbaxamuu waldoolii kaanillee kan hawwan kan dubbatan. 2015 ምን ያምራል ብትሉኝ አንደኛው ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ቆሞ ማየት። ሁለተኛው 2015 ምን ያምራል ብትሉኝ ሃይማኖተኞች ሲከፋፈሉ ቆሞ ማየት። እንደ ሃይማኖተኛ አይነት ደንቆሮ የለም። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ብያለሁ። አሁንም ይበጠበጣል። ምንም ማስተካክለው ነገር የለም። ይቀጥላል። ዋዜማ ነው ያለፈው። ዋናው መበጥበጥ እየመጣ ነው። ወረከሲ ኑረት ጎብሲታን ገቲ አርከ ከሰን ያርገቻር ኤጋ ደጌፈዳ ኤርጎ ኦፍረት ጎብሲታኒ ኑረት ጎብሲታኒ አመስ ፈልሳ ኢሲን አርከ ጅራ ደጌፈዳ Fuula keessan gara macaafa qulqulluutti deebisa. Fuula keessan gara wangeelaatti deebisa. Yaada tokkoof sagalee tokkoon dubbii tokkoon taatanii warra sobduu kana ofirraa gad hin teessistan taanaan dhugaa Waaqayyoon isinitti hima. Lolli biyya keessan keessaa dabalaa deema. Nagaan biyya keessan keessaa boora'aa deema malee tasgabbiin argatu. Booreessitoonni waannaan gaxariif katamaa gidduu deebanii oduu deddeebisan immoo jara sobdoota kanadha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 4 akkas jedha. Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu jiraatu. Isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amaname irraa kaachisee nama balleessu fidanii goofticha isa isaan fureeyyuu gananii ofii isaanii irrattis badiisaa ariifachiisaa fidanii namoonni baay'eenis gadhiisaatti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'u. Sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadhee argata. Sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessaniin isin irraa nyaatu. Firdii bara duriitti jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiifne. Badiisi isaanis dhibaa'ee hin rafne. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbate. Boolla dukkanaa keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaa'aman godhe malee isaan hin qusanne jedha. Egaa dhaggeeffadha. Eenyuyyuu waan itti hin dhamaanne argachuudhaaf buukii baankii baate kiisii isaa keessaa maallaqa dabalataa kaffale. Waan itti hin dhamaane argachuudhaaf fuula mana raajota sobduu salfii galee dhaabbata. Kunikkoo rukutamuudha bar. Kunikko waraanamuudha. Waraansa maallaqa jaallachuuti waraanamu.
maallaqa jaallachuun immoo hundee kufaatii waan hundumaati. Macaafni keenya tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:10 irraa akkas jedha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuurra kaa'atanii amanticharraa badaniiru, waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru jedha. Amma iyyuu gara sagalee Waaqayyoo isa dhugaatti deebi'a. Waraanamtaniittu, inni si tajaajilaa jirus waraanameera. እዩ ጭፋ ሰውነቱ ይታከም ብሎ ብር ስጡታልና 3000 ብር ተሰጠ። አዎ ሰውነቱ እንድታከም 3000 ብር ተሰጠን። 3000 ብር ሲሰጠን እኔ ጫትና ሲጋራ ገዝቼ ነው አልጋ ቤት ገብቼ የቃምኩ የነበረው። ከምን በኋላ ከተፈወስኩ ከተጸለየልኝ ከተፈወስኩ በኋላ ዋኑ ማቲ አመንቴ ቆፋዳፍ mana kan siibitu maashinii kan siibitu akkasumas immoo mana kaaffee yookaan mana juusii kan siibitu hin jiru. Waatu duukaa jira. Something behind the sawwach. Yaa namaa waatu dudduuba jira malee gochaan akkasii godhameen beeku. Nuti erga gara gooftaatti dhufee dhaggeeffadha. Waggaa 17 lakkoofsisneerra. Gara tajaajilaatti erga dhufne immoo waggaa 14 ol lakkoofsisneerra. Gocha akkasii mitiiti laaqanni gaariin nuun godhamne waldaa kiristaanaarra. Isayyuu hojii kan biraa hojjechaa tajaajila deemnee kan argannurraa kan itti dafqinurraa isarraa fuunee albama hojjechaa isarraa fuunee faarfannaa hojjechaa har'a keenya qoonqoo ijoollee keenyarraa fuunee waldaan kiristaanaa takka isuma hojii hafuuraatiif illee farankaa tokko nu gargaartee hin beektu. Anaan parsanaalii waldaan tokkittiin kana faarfannaa ittiin hojjedhu. Kana akkasittiin godhattee kilipii ittiin hojjedhatte takkaana gargaartee hin beektu. Hojiin hafuuraa silaa hojii waldaa kiristaanaati. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Kana qofaa miti waan isin ajaa'ibuun isinitti hima. Kilipii hojjechuudhaaf waldoolii babbareedan tokko gaafa dhannu kiraayii girgiddaa isaanii itti waraabnu birrii 5,000 birrii 10,000 gaafatamaa. Tajaajila hafuuraadhaaf konfiraansii faarfannaa konsertii qopheessuudhaaf waldaa kiristaanaadhaaf kiraayii maallaqa kaffalaa jirra. Waldaa namaa kaffaltuu takkaan agarre nuun. Dhimmi kun waatu dudduuba jira. Kana qofaa miti. Dheengadda Shaashamanneetti nama 5,000 oltu amane. Jara kanaafi amma nama 5,000 kanaaf manni kennamuufi makiinaan kennamuufi maashiniin bitamuuf jechuudha. Kana nama dhuunfaa miti mootummaan hin danda'u. Inni kun waatu duuba jira. Waraanamaadha. ነብይ እዩ ጭፋ መንፈሳዊ አባታችንንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አድርጌ አከብራለሁ። ለኔም ደግሞ የእንጨት መሳሪያ ማሽኖችን ገዝተውልኛል። ክራይስት አርሚ በኔ ህይወት ውስጥ ካሳረፈችው አሻራ ትልቁ ነገር በመጀመሪያ ከምን በላይ ማረፊያ አግኝቻለሁ። በእግዚአብሔር እርዳታ ትልቁ ነገር ለሰው ልጅ ማረፊያ ነውና እግዚአብሔር ማረፊያ ሰጥቶኝ ማረፊያ አግኝቻለሁ። በክራይስት አርሚ በኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ አሻራ አሳርፋለች። ከዛም በላይ ደግሞ ክራይስት አርሚ ከማረፊያም በላይ ደግሞ በኔ ህይወት ውስጥ የህይወት እረፍትም ደግሞ ሰጣኛለች። እኔና ፍቄ ደግሞ በመረጥነው የሥራ ዘርፍ መልኩ የእንጨት መሳሪያዎችን ገዝታ ሰጣኛለች። ለፍቄም ልክ እንደዚሁ እንደመረጠው ጁስ ቤት ከፍታ ይሄው ዛሬ በፍቄ ጁስ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ቁጭ ብለን ስጦታ ጁስ ቤት ይባላል እንግዲህ በስጦታ ጁስ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ተሰብስበን ተቀምጠናል። አከ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሚማን ሃደየሳ ሐቁራ ኢሚማን ሃደየሳ ካን ደንገላስ ወራነማ ግን ልጄንም ሳላይ ልጄን መንግስት ቀብሮብኝ እንዲህ ከመሆኑ በፊት ለቸርቹ እስኪን አሁን ብዬ ታጠቀን እኔንም አውርቼዋለሁኝ። ግን ከዛች ቦታ ወጥተናል። ኡፌር ገንጉያ ጎፍታ ኢየሱስን አርገደ ናምቦቆደ ነጋና ከሰት ደንገለ ጀቹራ ጉያናን እቲ ኢየሱስን ፉዳደ ከናባራምቴ አተው ተጃጅላና መጀችሲስ ወራነማ በህይወቴ ካየሁት ነገር ሁሉ በጣም እንደ ዘንድሮ የከበደኝ ነገር የለም። በተለይ ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንት ከመጣኝ በኋላ እኔ ክርስቶስ ነው እንዴ ክርስቶስ እኮ ወንድ ነው የተወለደው እንዴ ወንድ እኮ ነው ክርስቶስ እንዴት ወንድ ልጅ ነው ስቀርዳል ምናምን ቢዩላ ከክርስቶስ ጋር ወሮባችሁ ብዙ ጊዜ ግን እንጃ akkasuma gaajarri kun diraamaa kana akka hojjetaniif akka qophaa'an beekamaadha. Wanti wal nama gaafachiisu hin jiru. Garuu booddee keessa faayidaarraa wal dhabuurraan kan ka'e wal balaaleffachuuf wal ari'uutti ka'anii dhaggeeffadhaa maatiin isaanii waan isaan jedhan. ጭፋ ጋር ከሄደ በኋላ በተደጋጋሚ ጊዜ ተወግቷል። አሲድ እንዲደፋበት ብዙ ተሞክሯል። ከዚህ በፊት አሲድ ተደፋበት ተብሎ አረቄ ነበር የተደፋበት፣ ግን አሲድ ነበር የተደፋበት ተብሎ በጣም ሁላችንም ቴንሽን ሆነን ብዙ ፈልገን ከብዙ ፍለጋ በኋላ ነው ተገኘው። ግን ወላሂ ፍረድ፣ መንግስት ያየ ይፍረድ።
ይላል እግዚአብሔር። አጭበርባሪ ነቢያቶች ይመጣሉ ይባላል። እውነት ነው መጥተው ሶፊ ልጄ ነው ተበላብኝ ነው ሙጫንሳ አባንኮ ሂንገለ ጀቴቱ ሄዱ ማቲን ኢዴቤ ዱፈ ጀለሪቱ ደንገ ኤገኒ ቢሻንቴ ደንገሌ መነት እንገሊናፍ በዚህና በዚች እንደዚህ ደሙ እየፈሰሰ ነው። እዚህ ፎቶ እና እንደዚህ አስረውታል። ኤጋኩማ አርጊተኒዳ ሙጫ ወለደምቱ ከናማ ማልቱ ጉዲሳ አኮነኩማ ሲነርጊተን ኡሙሪዳን ደደባርቲ ጉርባኖ ቦሌሲሳ ኩን አብዲ ኩተና ከምብራ ኬሰ ጅረ ነሞ አራቦሪ ዱኦ ፍረቲ ሐው ከሰፈሩም ሰው ጭምር ናኦሚ አንተነ ወንድሜን የበላው የሁሉ ፍርድ እኔ ላይ ነው። ያም ደግሞ ልጇን አሳጣኋት እሷም እንደምትለኝ ግን ሁሉንም ያደረኩት እኔ ፈልጌ አይደለም። ክርስቶስ እኮ ወንድ ሆኖ ነው የተወለደው እንዴ ወንድ እኮ ነው ክርስቶስ እንዴት እንደ ልጅን ስቀረዳ ምናምን ብዩላ ከክርስቶስ ጋር ወሮባችሁ ብዙ ጊዜ አጥቻለሁ ግን እንጃ ከናፍ ሙጨቲ ከነ ማልቱ ጉዲሳ አኩማ ዱቢዳን ጀደን ወለሉ ሰንጎሊ ለማን ግዱቲ መርገቱ ሚደማ ከጀደን ኢላላ ወልደብዴ ከነ ኬስ ፊልሚ ሆጀተሙ ከነ ኬስ አከቲ ዳሎት ሚደማ ጅሩ እጂ ኬሰናር ኤውቱቲ ጋፈተሙማ ሳፍደተ ዋይ ሙጨቲ ኦለ ደምቱ ከና ቦርሰሙሼ አባንሼ መነቲ ገለ ደሜቱ ኤገሙ ዳንገሌ አፉንሳ ዱቢን ኩን ጉረሼፍ ሰሙሼ ኬሰቲ ኦለ ደማ ጉደታ ሀፋ አከም ኢላልቻ አከሚ ጎደቲ አመንቲ ከናፍ ሙጫን ኩን አደራ ራጂን ሶብዱን መነ ሲጉርጉርሲፍቲ መኪና ሲጉርጉርሲፍቲ ጋኢለ ሲዲግሲፍቲ አደራኬ ሂዳተ ራጂ ሶብዱራ ሂከዱ ወንጌለቲ ዴቢ ራጂቻ ኢሰ ዱጋ ወንጌለቲ ዴቢ waaqayyo isa dhugaa safayyisu Yesuus Kiristoositti fuula kee galagalfadhu qabeenya keetti nafne maatii keetti nafne ijoollee keetti nafne waan biyya lafaatti nafne waan waaqarraatti nafne giddu si gooti warri wangeela baattee fagdu kun warri wangeela qaalluu wangeela baattu kun giddu si gooti haadhoo koorratti dammaqi gooftaan dhufuudhaaf balbalarra jira meeshaa xabaa raajota sobduu hin ta'ina fayyisuu kan danda'u gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Fayyaata.